maal abbaati? Nuti amma shamarranii Baallee jechuudha. Ijoollee Arsii irratti hiriira bahuuf qophii jirra. Maal jetta yaada kana bee? Dhala Arsii moo? Nuti shamarran Baalee Dhala Arsii ijoolleen Baalee dhiironni Baalee bakka bu'uun isaanii jaalladha dhala Arsii. Hin diigina jaalala keenya harkaan fureessina. gaafa isin shamarranii Arsii jala deemtanii haa hin duuban akkam ta'an ture. Duuba isinillee akkama Arsiisan fudhadhaa malee nuti amma shamarran Arsii Nufeen jirra nuti nama maal jetta amma yaani kiyya Mee kursii ta'eera. ijoollee akkam Kan hiriira baana jedhu kun. hiriira shamarran Arsiitti baatanii? Guruupii dhannee jirra amma namoota baay'ee jirra walii gallee jirra. Ankeessa hin jiru. Gaafa nuti immoo nuti beektaa ijoollee qabnuuf akka laagootti gadi hin baanu tiktook kanarratti garuu gaafa gadi baanee dubbanne immoo waan ilala dudda namaa kutu dubbanna jennee of gadhoowwin garuu faaxeewwan immoo kutaa biraa dhiirota keenyarraa taa'uu diddee. Laa san keessa hin jiru. Amma amma anama kan ijoollee Waan naan jedhu laa tokko abboon sobinati Baalee miti. Eessaree siin jedhee. Isinuu Baaleen keessaa na baafta dillee Baaleen keessaa baasiyaa. Dhugaa moo kootu qabu amma qajeelee walitti taa'ifannoo atillee achi qabaas qabaa dhiisii na himanillee sittan hima dhugaa jirtu. Maal abbaati? Nuti amma shamarranii Baalee jechuudha. Ijoollee Arsii irratti hiriira bahuuf qophii jirra. Maal jetta yaada kana bee? Dhala Arsii moo? Nuti shamarran Baalee. Dhala Arsii ijoolleen Baalee dhiironni Baalee bakka bu'uun isaanii jaalladha dhala Arsii. Hin diigina jaalala keenya harkaan fureessina. Gaafa isin shamarranii Arsii jala deemtanii haa hin duuban akkam ta'an ture. Duuba isinillee akkama Arsiisan fudhadhaa malee nuti amma shamarran Nufeen nuti dhiira Arsii feenu fakkeenya malee. Addee keessan kaa'ee dafaatiin hiriira baati dafaateeffadhaa ijoolleen gaazexee qacceen kaata fuutee sin harkaa yoo tarte yoo rasul teessa. Dhugaa jirtutti ati shawwadaadha osoo agartu du'e beeki gumaa na maal jetta ammame yaanni kiyya kursii ta'eera. Akkam. Kan hiriira baana jedhu kun. Hiriira shamarran Arsiitti baatanii? Guruupii dhannee jirra amma namoota baay'ee jirra walii gallee jirra. Ankeessa hin jiru. Gaafa nuti immoo nuti beektaa ijoolleen Baalee kuni kabajaa waan qabnuuf akka laagootti gadi hin baanu tiktook kanarratti garuu gaafa gadi baanee dubbanne immoo waan ilala dudda namaa kutu dubbanna jennee of gadhoowwin garuu faaxeewwan immoo kutaa biraa dhiirota keenyarraa taa'uu diddee. Laa san keessa hin jiru. Amma anama kan ijoollee dhiira Baalee bakka bu'eenan dubbadha. Laakiin waa'ee jaalalaa keessa hin jirru eenyu ani Oromoodha inni jedhu kana mucaa jaalalaan qabsiisan jiran waa'ee jaalalaan dubbatan jirru maal jaalala dhiifni amma yeroo kana jaalala keessa hin jiru amma nuti inni beeknu shamarran Baaleetii shamarran Arsii walitti bu'uun qaban. Ilata akkamuu akkas jette Arsiif Baalee addaan qooduu jibbaa wali fuudha maaltu badaa nuti Arsiif Baalee addaan wal qoodaan jirru wal qoodaan jirru dhugaa foon keenya waan ta'eef. Akkamitti dhiira keenya babbareedaa kan nu harkaa fudhatanii jirti malee amma ijoolleen Arsii Baalee bakka waan hiiteen. Akkana kaakinoo amma beektaa waanuma nuti haasofnu kana fuudhanii gandummatti gashanii jiran nuti waa'ee gandummaa bilisa malee waa'ee gandummaa dubbachaa jirru. Warra sikkoo mandooti gandummaa waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee jirtaa ballee. Itti waan amma waan sin jirra hiriirri sun fashalaa'u qaba fashalaa'u qaba. Yaaftu. Hiriiraaf. Bakka egaa isin ijoolleen keenya nun orgitan bakkaaf waan isin jettan nuti duraanumaan hima dhageenya waan taaneef ammallee isin irra darbineen ceenu. Aguma isin irraa hafe amiin jedha malee aguma isin irraa hafe isin dhaqqa amiin jedha malee amma hiriira jettanii. Meeqa gama shamarran Arsii qacalee maal fakkaatu burtukaana fakkaatu qabatee harkaan taa'anii jiru addaan baasan koo isa maraa jechuun hiriira baatanii. Arreetuma bar sukkaaruma dhibba nu gale malee waa biraa miti. Aaruun keessan sirri maa ijoollee ariif akkasii isin harkaa fudhatan sun sirri isinitti illee dhagahamuun asumaa jiru.
Sinasumaa jiru Amma haa ta'u nuti baatu. garuu jechuun nuti amma wanni gochuu qabnu ijoollee keenya ijoollee baalee dhiirotaa jechuudha. Hidhachiisuu qabna asirraa galchuu qabna hidhachiisuu gaafa jedhu sana immoo faaxee jalatti dhiisoo osoo hin taane bosonatti galchinee jaalmarroo fa'aatti makuudha. Akkasii yaadni kenna amma maal jettaati mi'a asirratti. Sunimmaa sun beekamaadha. Sanyiin duraanuu irraa eegale gootummaarraa eegalame tasanii itti waliin jiru. Biyyi sun waan Garuu tana dura biyya gootaa taateefillee bosona sanatti hin galchina jennee yaadaa jirra. bosona osoo isin hin galchine hoyyuu ofiin hin gallaa garuu shamarran asiiti shamarran dhiira baala iddaan baafnaa kana mootu jalaadhe. Tun hin taane jettaa? Ana malee nama isin dhagin. Lakkinaanii dhiisni. Akkamitti dhiisna gaafa ni dhiisna jennullee dhiisuu dadhabne mee hundumaafuu kaa walumaan argina. Ani kan hin jedhu mootu qoyi. Shamarran arsii maaliif dhiira baala maal obaastee kanatti ammootu harkiftee maashinii ittiin fudhatte osoo hin jirtan. Shamarran arsii moo? Shamarran arsii akkuma ati beektu yaa qaaliidha waan jedhamu sana ni beektaatire. Shamarran arsii jaalala qabuu fi kan ijoolleen keessan ijoolleen keenya kabaalee kun ni uffatu ni babbareedu. Irra baay'ee mataa kana filuu guddatu beekte ijoolleen keenya jechuudha. Laki kan taane isinoo akkamitti yennoo fudhachuu akkamitti boojuu dhabdan akkamitti harka boojitanii fudhachuu dhabdan. Kanarratti gadi teettanii jaalala akkamitti jaalala ijoollee teenya boojjanne jettanii maal hojjanne maaf hojjechuu dhabdan. Qoomee komentii nama wayiin dubbisaa jira dhiifama. Haayid Oromoo deebii kana booda sii deebisa ishee ajaja keessan. Haaya ati fufi ati. Deebii dhiiranuu deebiin asirraa nama gaafatu baay'eedha. Isinillee shamarran amma kasinidhaan wanta kadhaa dhiiram hafaa jiru kanarratti isinillee guruppii godhatanii yookaan ammoo afaan tokko kaasanii akka dhiire kana harkaa fudhatan deeffattan godhachuu qabatan kanaaf. Dhagayoom obsitan. Dhugaa amma obsineerraa obsi daangaa darbee jirra garuu immoo hin kaanu gaafa kaanee jenne immoo jedhimee ka. Waraana guddaan akkasirratti hin bobbaane nuti amma jaarsummaa himachuuf deemna maal jetta ijoollee arsii shamarree arsii gaafan akkas jedhu hundaan miti. Anoo amma kun arsii galuuf deemaa jira laal si fudhataniiru sillee. Fudhatuun isaanii maaliin oole. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. እና በቃ ወላሂ ጫልሱ ድማ ካደንዳው ደማሪ ለችቱ ማል ጎነ ስላ ወላሂ ኦሳ ቢሲኒ ከነ መለ ነው ብራዝ እንጀነ ኦፍሳ አከ ገላና ከኒን ቦሮፍ ንኑፍ ሃኬኙ ሸመረን አርሲዳፍለ ረቢኒ ጋሩ ዋንም ስቲሙ ኬሳ ኢላ ስቲ ማደግፈዱ ሲታኒ ማደግፈዱ ijoolleen teenya baalee ijoolleen teenya yeroo as deebitee gabbara kana hunda isinitti gadi naqxee shamarran teessan fuutu hin qabdu. Hin qabdu. Jaalatti. Isin jaalala kun isin gabbaran gargaartee haa yoo san taate silaa maallaqaan fudhatanii waan goonu hin qabnu tarimmoo ijoolleen biyya sanaa nu gabbartee nu fuuti gaafa jedhanii as keessa yaadan ta'e dhiisi sana nama bahaara miilan ce'ee gala jedhee yaadan takkama. Laata gabbara rakkoon qabu bita ijoolleen baale jaalala dhugaa yoo kennu beek gabbara sana mootu ijoolleen jaalala dhugaa kennu beek gabbara sana immoo qixxeeqittee godhanii adda adda nyaatan. Galeen. Inni akkas jechaa jiru. Ila nu arrabsaa jiru way nuti nambisne shamarran baalee jaalala hin beektu kanaaf arsii tokkummaan jabaadhaa bakkuma jirtanii hay nuyi warri jaalala hin beekne nuyi akka keessan gadi baanee boo'u waan dhabneef malee nuti dhugaa jaalalli nu namaaf qabnu bishaan karaa yaa'u ni dhaaboo jee dhugaan seetu wallaahi na nu silii dhugaa ijoolleen wallaahi jedhe. Qoya ati diina kenna dhugaa jaagamaa inni jedhu ati diina keenya sii galee diina kenna ta'uu sirra barree jirra. Shawaa siin jechaa jiran laa shawaan baalee mangooniif jette. Eenyu shawaa naan jedhe. Nama si beeku shawaa siin jira araagara. Ofirraa dhiisi jedhin isa sanaan. Inni ofirraa dhiisi. Naa ani kan ani kan dhaladhe baalee. Kan guddadhe arsiidha. Kan ilkaan itti baase harargeedha. Amma immoo kan matatti harri baase du imaaraati.
Rakkoo hin qabu. Ati amma rakkoo hin qabu. Maraafuu karaa itti buute illee buute. Shamarran baalee tokko buute dubbatti mun dubbanne. Guyyaa maatii eenyu lafa eenyu ilaalaa gurbaan tokko ofii dhiira beekta akka sana dhiira maqaa dhiirummaa baatee maqaan isallee garuu waan inni barreessu garuu waan shamarran hin balleessine waan fokkata maali garuu dhiirti Sheemiin sinaa qabu ijoollee waan akkasii barreessita. gaafa shamarran kana arrabsitu eenyu akka arrabsitu beekta shamarran jechuun waa hunda keeti haadha manaa kee obboleettii kee jaartii keeti waa sadii ati garuu fakkeenyaaf amma ana arrabsaa jirta sitti fakkaate malee obboleettii kee yookaan haadha kee akkas arrabsaa jirta saniifuu irra baay'ee ijoolleen dhiiraa shamarran hin arrabsina shamarri tolchitu jiruu keessaniitiin isin ija uummata mataa qulfii wallaalaan. Anam kan isin jedhu dhalaan shawaa si bira jirti mee dhalaan shawaa ijoollee baalee kana maa fudhachuu dandeessi. Maal jetteen dullatti dhiqaa. Dhalaan shawaa horii maal ijoollee baalee kana saabatti diddam qo'a. Wallahi abbaan komentii kanaa si biloo kacarraa takkitti deebisime. Ishii itti fufi ati. Asii baalee sirri mata kumaa garuu akkamitti ijoolleen baalee dhiirti baalee karaa asitti galtii akkamitti gabbarri isaanii guddataa akkamitti jaalalaan nu hojjete ijoolleen shamarran baalee immoo akkamitti jaalalaan boojii diddee haasaa jira malee akka rakkataatti hin beekne. Akkasitti itti hime uummanni akkasitti yaadu beekta waanuma amma nu haasofnu kana gara gandummaa gara shan iskutii himti kalaas. Miqoy booddeedha. Innaa akkasii sindeedha. Nani isinillee amma olii galtan jedha kaa. Dubeessa dhaladhe hambaalee dhaladhe haani. Awwan dhalata kana wacaa dhiifama ishii. Waa sin jedhu isinillee amma ol taa'aati. Ati amma isinillee akka shamarran Arsii kanatti ol taa'aati dhiira keenya boojii adda deebisaa malee maal ta'anii. Dhugaa nuti shamarran Baalee yoomuu tanan hin boonnufi. Isiniin keessan isintu nuuf boo'ina fuudha malee. Jarrillee bu'aan jirtu jaalalaan boojii adda malee. Dhageeffadhu ila akkasitti naannoftanii booddee keessanii deebuun keessanii oolu. Oromoo waan jedhu waamammaa akka beekte foon lafa jiruuf allaatti samira wal fixxii jedhan. Siigalee shamarran Arsii jechuun amma warreen boo warra kabajaa qabutu hin taane warri boo'u suni yaada boo'ee wal fixan malee nuti foon ijoolleen dhiirti Baalee kan nyaattu nu lafa jirraa maal goota. Maraacha koo yarra ijoollee. Ijoolleen Arsii amma yoon booteree akkasuma argattee galataanii jirti. Nuti tokko galataanii jirti. Imboonni akkas jedhaa jirtan kaasin garuu ijoolleen Arsii nuuf bu'aa jirti. Nu isiniif qaaliidha. Nu jabeeffadha akkas nuun jechaa jirtanii bara dhugaan yoomiyyuu tanan isiniif hin jilbiiffannu. Maal goonu nuti amma dhaggeeffadhu kan nuti jilbiiffannuuf illee kan nuti jilbiiffattu illee argannu maal goonu amma garam fuudhee. Saniifuu akkasii baqa jabaadhu haasaa gara biraatitti haacenu uummanni gandummatti nu galchaa jira gandummaa jirta. Oromoo Farestii kan jettu kun koomentiin kan kee dhumarratti maal jedha irra deebime naarrabsuu barbaaddeeti moo akkamiin naarrabsuu barbaadde dhugaa naarrabsuudhaaf ila yeroo hamma tanaa siif hin kennu ishee. Maalan beekaani maal arrabsoo dhugaa saayiba kiyya dhiifamaati ishee. Rakkoon qabu ijoollee warra yaala jirtanis warroonni si jala jirtanis waa komantii jirtanis namni waa jira hin jiru. Uummata qoosan beekanii dhugaa rabbii qoosan beekanii bira yaa rabbi uummata jirra malee isin bohaarsu jirra malee waan biraa keessa hin jiru akkanumaan kan shamarran Arsii dhiira Baalee fuudhachuu isee aadama jirtu kanumaafuu warroonni gandummaattan ariifata garii gisee umara bes namni Baalee faasa hin jiru amma fakkeenyaaf ani Baalee dhaladhee shamarran Arsii faarsaa isin ammoo Baaleetti yoo dhaladhes shamarran Arsii dhiiressee isin faarsaa amma inni gandummaa faarsa gandummaan as keessaa hin jiru wanni gandummaadha yooma biyya ofii faarsanii biyya namaa arrabsan jechuudha gandummaan kana malee waan biraa deemte akkasii hin jedha warroonni koomantii isii jala jirtanis kakii jala jirtanis waan namni waan gandummaa garuu na jala namni waan gandummaa dubbataa hin jiru isii jala akkas isiniif gala hidhee yaada. Anna baqa akkasiisin jedha warri silaa qoosa beeku dubbiin teennaa akka qoosataa galatoomeeshi. Siifis olmaa gaarii si haa ta'u garuu immoo jalaafaa ijoollee tanarraa faa isiniin jedha dhaamsa kooti. Akka hamnuutti hin jiru kaa diimtuu nu keessaa fudhatanii irratti. Naannoftanii dachaa'uun keessa waan hin oolle beenu. Kooye yoo tilaafu as keessa wanti takka hin jiru isaan nu harkaa fudhatanii amma akkamitti irraa hafnu hin jettaa. Namni hawaa
Afi namni apa namni onne diimtuu nama keessaa fudhatamte akka lubbuun jiraatu danda'a inni kun akka Dhugaa rabbi numa jaalatu sinii qofa. wayyaa. Ana si wayyaa maaloo ana si wayyaa sirba jedhu tokko ni beektaa? Beekullee kaasee fakkeenyaaf ka diimtuu sunillee illee irraa fuudhee illee irraa fudhatte waan ta'eef ka booddee ka rakkoo waan ta'eef ka deebii Abboo anillee deemaa yaada deebii keessanii dhugaa nyaatee gaafa ila gaafa Arsiin 30,000 akkas isin qabbat ofuma dhiyaani kana gabbareen fuudhu haaytanuma biyya kootii naawya jettanii oo isin hin deebiin ani uumaan beeku yella olmaa gaarris yaa ta'u. waan siin jedhuuti. Jedhi waan feete. Enna tun jiraannaan bar gabbarra rakkoo hin qabu mallaan inni rakkoo hin qabu waan hanta nama. Meetamtu jiraata? Enna tun jiraannaan Sunees gabbarra rakkoo hin qabu. Suneeshii galmee jaraa harka jirtu jechuudha. Enna qulfi marka qabdi kaa kun gooname rakkoon sanii. Banne duuba maal akkam ta'uu feena reenu maal haa ta'an? Wallaahi waan kana akkas hin taatan. Haya beenaa kaa isin abaarra garuu. Maal barbaaddan koo nuti jaalanne malee balleessinee. Isin abaaruuf qophiidha. Isin abaaruuf qophiidha. Mamaa barri Nu geechifasiin. abaarinaallee nu abaaraan jennullee. Bakka jedhaa kaa hundumaafuu gaafa nuti foon keessanii akkasitti ayi nan dubbisimee waa hunda amma yoona ijoolleen akka tokko tokko nama waraabu. Waraabanillee waraaba jedhama. Waraaba. Waa hunda gaafa dubbadha waa hunda nan dubbisimee dhugaa ani naare waa hunda dubbadha waan ta'eef. Nanna maal zaatanii rabbii jedhante isinillee akkamitti hojjetanii ka arsii fudhachuu qabdanii akka isin ka baala isin irraa fudhattan isinillee ka arsii fudhachuu qabdan. Ijoollee dhiirti arsii barfuutu ijoollee baalee fuudhaan jirtu. Akkamitti hojii dhabdan akka hin amanu yoo qulfi harka godhachuu danda'a. Hin beeknu gaa nuti akka sana hin beekne akkamisin godhaniiti nin qalbii isin fuudhan nutti maamee nuti isin fuudhan. Akka isin hin beekne kun nuti as dachaan hin jettarree qaban. Ani yoo baaleen taate si fuudha akka shamarran baalee ta'e jaambii sima hin agarree tokko lama naan tokko si fuudhaa naan jedhaa jira ani baaleen malee sarmuudha saabii. Rakkoon asii taatee bara ammoo akka shamarran arsiisanitti olaal dhiira asiillee dhiira arsiillee taqabbalaa kabaalellee kabaalee taqabbalaa. Kalas nungubin asirratti itti deem bakka. Wallaal azim. Zaalaan alee. Wallaalee zaalaan walla maa Nuti zaalaan. sagalee nuuf taata jennee sitti dhufne malee akkas deebitee diina kenna taatu bahi. Kan nama nyaatu nu keessa jira hundi jedhamu sun dhugaadhuma kan akkasii kana. Diina amma ati waa tokko beekte fakkeenyaaf nama jaartiin ka'e Ila nama immoo ibanne tokko waan nuun jedhe dhugaa shamarran arsii onnee nama fuuti. Teenna tun nagaa yoo jetteen keessa siif hin deebisti moo hin deebisti moo maal jechuu barbaadeeti? bari isinillee xiqqoo walannaa